Nagaan isin eeffata'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa jaallattoota YouTube Dr. Naafi Argituu Official wal jalaa babbannaa sin jalaa babbadeen ture dhiifaman sin gaafadha. Har'a akka dura miti bifa addateen dhufe muuxannoof mudannoo korraati baay'een keessan akka irraa barattanii akka keessattuu filaaltan abdii guddaan qaba. Waan akka dhuunfaatti yeroo baay'een dubbadheen beeku takkaas miidiyaa hawaasummaatti waan takka dubbadheen beeknedha. Garuu yeroo takka waan kana dubbachuun nama kaanillee baraaruu danda'a, nama kaanillee namni kaanillee irraa barachuu danda'a jedhee waan yaadefini mudannoon jireenya koo keessatti ni irraanfanne yoomillee taanaan akkan jabaadhu kan na godhe akkan abdiin kutanne kan na godhe ture. Haati koo abbaan koo baay'ee amma na shakkanii jechuudha. Abbaan koo haati koo illee na shakkanii tura waan kana irratti maal ta'a laata kan jedhu walii ilaalla jechuudha. Baay'ee keessan akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Garuu laayik gochuudhaan jalqaba. Yeroon isaa 2012 ture akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2012 jechuudha. Waggaa 19 dura. Egaa ani mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Naqamteetti baradhee fixee Naqamte Comprehensive School kan jennu NPC kutaa 12 fixeen 2011 lakkoofsa Awurooppaatti fedhii koodhaan Yuunivarsiitii Haroomayaa galee jechuudha. Yuunivarsiitiin Haroomayaa fedhii koodha tureef jalqaba irratti hin guute. Baay'een keessan asoosama godaannisaa dubbistanitti ta'uu danda'a. Asoosama godaannisaa sana yommuu dubbistu Yuunivarsiitiin Haroomayaa maal akka ta'e sammuu kee keessatti waan ta'e uumtee ilaalaa deemte jechuudha. Keessumaa Love Street kan jedhamtu sun jechuudha. Baay'een keessa warri kitaaba sana dubbistan beekuu dandeessu. Egaa yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii muummee barnootaa meedisinii yookiin meedikaalaa barachuu jalqabe. Baay'een barattoonni meedikaala baratan yookiin beekuu dandeessu keessumaa waggaa lammaffaa yookiin immoo PC1 kan jennu pre-clinical year 1 tokkoffaa kireeditii hawrii 42 fudhanna. Guddaadha kireeditii hawriin isaa waggaa guutuu barataa barumsa balkiidha. Saabjektii tokko kireeditii hawrii 12 illee fudhanna. Barumsa baay'ee cimaa ture. Barattoota baay'ees nu biraa kan hambisu isaa ture. Yeroo sana ture yuunivarsiitii keessatti maal seetanii boqonnaan keenya boqonnaadhaaf kan gallu yeroo barattoonni kaan galan hin gallu nuti waggaa guutuu baranna. Torban tokkoof semesteeraa yookiin torban lama nu kenna maaksimaam torban lama garuu torban tokko kan kennamu akkasumas immoo gara maatiis immoo torban lama yookiin immoo ji'a tokkoof kan nuuf kennamu maaksimaam. Barattoonni kaan boqonnaadhaaf gannaa yommuu isaan manatti galanii nuti hin gallu. Yeroo isaan ganna galan nuti immoo bona faa deemna yookiin immoo like ji'a sadaffaa arfaffaa shanaffaa keessa jechuudha. Nan galee manatti hin galee akkaataa pre-medicine kan jedhamu fixee waggaa tokkoffaa gara jalqabaa fixeetanii lammaffaa nan galee waggaa tokkoffaa ji'a 4-5 duwwaadha kan baranne pre-medicine jechuudha. Isa booda galee maatii bira galee maatii dubbisee deebi'ee egaa maatii irraa adda baatee turte waan ta'eef maatii wajjiniin turta. Yeroo gaariin dabarse maatii koo wajjinis jechuudha. Kan isin dhibu galeen deebi'ee sa'aatii kan akkamitti galaa barattoonni yeroo sana yeroo hin galle sana barattoonni barumsa irra jiru hin galle. Hundumtuu bitatti gale maali ilmi geetuu maal ta'e kan jedhu jechuudha. Nan deebi'ee gara barumsaatti deemee gara Haramayaa Yuunivarsiitiin deemee barachuun jalqabee barumsa sirriitti barachaa waggaa lammaffaa sanatti dhufee barachuu jalqabee gara xumuraa dhufee maalidha biyyan itti dhaladhee guutummaa keessa faca'ee jechuudha. Naaf yaad ilmi geetuu Ariyaamee galeera barachaa hin jiru. Barumsa barachaa hin jiru. Hundumtuu wal harkaa fuudhee bakka bunaatti inni caatii qaama bakka caatii qaamutti inni kaan iddoo kaanitti inni dhugaatii bakka dhugaatiitti wal harkaa fuudhee asaa. Hiriyoota wajjin baranne haayiskoolii isa qofa miti. Yuunivarsiitii Haramayaa illee kan dhufanii meen kaampaasiin keenya akka tasaatee damee Hararirra ture. Namoota bebbeeku illee galanii hin jiroonni keessa baanii kan isin dhabu
Naafi adii utuunni sijaara tamboo aarsuu utuunni jimaa qabu barandaa irratti magaalaa keessatti gimbiitti argee dhufe naqamtiitti ija koodhaan argee dhufe ija koodhaan argee dhufe dadhabee ari'amee galee yuunivarsiitii irraa firrii kootti dawwalu maasiritti hanga firrii keenya numtu dhagaan jechuudha. Ani jira lakkii maatiin koo maaziriin koo falmitii faaziriin koo falma lakkii barachaa jira kunoo bilbilaaf jira naan jedhu. Ija kooniin argeetonni taayeetu bakka inni sammuu isaa darbee suusiin qabamee sijaaraa xuuxaa tamboo aarsaa dhugaatiidhaan tonni deemuu argeera ija koodhaan natti dhufee argeera tonni mana akkasitti gimbii magaalaa gimbiitti argeera magaalaa naqamtiitti argeera jedhanii haasu hundumtu jechuudha. Kan isin dhibu yuunivarsiitii Haromaayaa tokko gaafatan gaa mucaa yuunivarsiitii Haromaayaa irra injiinaringii bara tokko ture. Hin argine mucaan argine inni hin jiru gibbii keessa hin jiru. Ari'amee galeera. Hundumtuu amane bakka. Nan amanuu akkam barachaa jiru. Umarratti haati koo fi abbaan koo na shakku jalqaban. Bilbilanii eessa jirta? Mee biraazariin koo immoo akka obboleessatti kan naaf fudhachu ture. Mee eessatti kenni dhaqi bilbila? Ati barachaa hin jirtu. Barumsa irra hin jirtati. Hanga qarshii illee na dhowwachuutti jechuudha. Lakki akkasumatti namni ofuma adoosa. Lakki maal kun ijoollee mama sibira turantu ijoollee Haramaa yuunivarsiitii sibira turantu dhufee ijoollee Haramaa yuunivarsiitii sibira dhufantu ture haasaa jira. Waan hin jedhu ilaala haadha kee fi abbaan kee amma haati kee fi abbaan kee illee si shakkanitti oduun kun babal'atee jechuudha. Kan isin dhufu yeroo sana 3.8 qabxii koo argaa jirtu arguu dandeessu yeroo fide qabxiin fide yeroo sana illee barattoota saqaayii keessan ture barattoota qabxii guddaa fidan keessan ture. Abdii mukutachuutti hin deebi'e bakka. Maali waaqni maali si godhee? Anachiin jira. Yookiin abbaan kee dhufee si'a ilaaluun an jettee ati godhu maratti. Yoo rakkoon qabu nutti himi waan biraa yoo jalqabdeetti ta'esi dhiisii. Hojii biraa galiitii hojjedhu yookiin barumsa kan biraa barumsa biriidhaan si barsiifna qarshiidhaan si barsiifna. Jettee haati koo boossee jechuudha. Boossee natti himte jechuudha. Shakkuun jalqabee numti bataan koo aanne. Barachaa jira isirra nari'ame barachaa jira qabxii koo akka tasaatee waggaa fixeen meen kaampaasii yookiin immoo gara Haramayaa deemee mucaan biyya keenya tokko maqaa isaa dha'uun barbaadu na argiinuma ne inuma na argiitu ne juuneerii kudha waggaa tokko na boodeera anuma argine asirtaati naan jedhe yeroo sana ID koo badeen ID koo sana baasuudhaaf hin deemee ture. Anas hin jira lakki waan tokko hin taane akka tasaatee gireed riippoortiin harkeerratti agarsiisan. Amanuu mudide gireeditti agarsiisee jira. Mattaaqaa koo baaseetti agarsiisee yookiin immoo ID koollee baaseetti agarsiisee jira. Nan amanne. Akka dhumarratti guyyaa tokko na yaadadha charchiidhaatiin ba'aa jiraatiin gara mooraa gibbii Harareetti galaatu hin jiru. Mucaan tokko dhufee maqaan koo manaa Maammushidha. Maammii naan jedhu. Maammii naan jenna maammii. Nan dhaabadde gaafa laa mucicha nan beeka maqaa isaa dha'uun barbaanne. Na argee manne. Maaloo yaa waaqayyo kun maal naaf yaadatu ari'amtee jirta jedhaa yeroo kun akkas jedhanii haasoo jirta. Harana siin barachaa jira. Doormii koo geessee labara taa'ee achi keessaa kuuksiilee kennee fi kun waan barachaa jira. Namoonni waan baay'ee haasa'u. Maaloodhe anaan qofa duwwaa amma yoomitti immoo anaan ulfa naan jedhu dhiiraan ulfa jechuu tafe oduun namaa namni akkamitti dubbii fuudhee haasaa dhee bakka. Itti nime mucaan dhaqee dubbii facaase amma tokko ergasii tasgabbaa'an wantoonni kun yeroo baay'ee namarratti odeeffama. Sadarkaa kanaan gahee haadha koo fi abbaa kullee wansi dhumarratti illee yuunivarsiitii sana eebbifamee achuma irratti nafeen. Egaa barataa yuunivarsiitii irratti of barataa akkamii akka ta'e beektu. Maal siin jechuun barbaade yeroo waan tokko hojjettanii hojii yommuu eegaltan yookiin immoo yeroo waan tokkotti milkooftanii namuma isinii wajjin ture fakkeenyaaf amma namuma isinii wajjin baratu namuma isinii wajjin hojjetu yommuu isin keessaa baatanii mul'attanii mataa isin cabsuu barbaada walola garaagaraa isin irratti oofuu barbaada. Nam beeka barattoota nuti elementarii high school wajjin barachaa turre yuunivarsiitii raafan kana baay'een isaanii kan kana dubbii kana walolaa turanii. Abdiin kutanne yeroo sana garuu haati koo abbaan kun shakkan illee hamma dhumaatti utuu abdiin kutatiin baradhee sadarkaa kanaan ga'e jechuudha. Yeroo waan tokko hojjettu yeroo milkooftu namootuma si bira jiran ogummaa tokko keessa kan jirtu warreen si bira afan ta'uu danda'a. Warreen carraatiin arganne ta'uu danda'a.
olola garaagaraa sirratti ofuu jalqabu waan garaagaraa sin jechuu jalqabu. Anan gama dhuunfaatti waan baay'inaan jedhama gama miidiyaa hawaasummaanis ololli garaagaraa yeroo baay'een irratti gaggeeffama. Baay'een keessa mudannoon akkasii sin mudatee ta'uu danda'a. Gara fuulduraatti sin mudachuu danda'a. Namni waan barbaade sin jechuu danda'a. Dubbii lafaa uumee akkuma kun dubbii ofii isaanii kireet godhanii ilaala. Utuunni si jaallatuutu argeera utuunni akkas deemu duriyyee ta'e hubadda kireet godhanii haasa'anii namootuma sitti siqantu namootuma natti siqantu akkas godhee waan kana garuu nan milkaa'e. Abdiin kutanni yeroo isin hojii tokko hojjettanii wantoonni garaagaraa mogolee keessan dha'uudhaaf isin laaffisuudhaaf gara boodaatti isin deebisuudhaaf akkasiin kuftanii fi waan baay'ee gochuu danda'u. Yeroo kana abdiin kutatina waan itti amantan waan nama miine waan isin jijjiiru waan ollaa keessan maatii keessan jijjiiru ta'an itti amantanii hojii keessan hojjedha gara boodaatti hin deebina. Seenaa korraa waan guddaa barattu yaada. Mudannoo hedduun na mudateera wantoota akkasii wal qabatanii. Garuu inni guddaan obsaan danda'uudhaan xiyyi garaagaraa yoo itti darbatame jechi garaagaraa yoo itti darbatame waan sobaan yoo hadheeffamte illee dhugaan kee hin baadhuma irratti ati jabaadhuuti hojjedhu. Illaafi gara boodaatti hin deebisin jechuun barbaada. Warroonni jaallattan warroonni seenaa korraa barattan sheer godhaa laayik godhaa namoota kaaniif illee hiraa galatoomaan isin jedha fayyaan dhabina.